ملكا سنين جنة بارك الله فيكم أي أستاذتي يوجد نجرات ميتينج سينا إن شاء الله دعوة السنة وأن كبدا نوران وقودا بارك الله فيكم أي أبو حسن بندى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. قل بهاتي دعاء لك التاجر الأستاذ وقال شمسك سان الله رب حق إبلو أنا ما في ربي نسان هجدو نما إرى اللي أجاه إرى فيد مربنا هاقدو قرر قررتك آوي متي قرر قلبي تقدك آوي ربنا فتايسو قرر كينيا كنافي علمي كانتو أجيفتشو بتشامتي أكو محمد الأستاذ نكينيا جراني waan himamaaru akka hammallee jechuudha isaan itti kaa'aaran akka quraani rabbii dubbate fatabayyanuu nuun jedhe adda baafadha akka inni jedhe nutillee adda baafatanii hammallee jechuudha ittiin hojjechuu dhagahuu bichaa miti jechuudha yoo dhagahuu bichaa taa'e yoo as keessa teenyee dhagahanii as keessa hammallee gizee baan as keessa kaa'anii bahuu ta'e wamaa bilaasha jechuudha. akka hammallee jechuudha mataluu alladhiina hamilu tawraataati lam yaxmiluhaa akkasitti kanaaf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي كقباك جلاهم دمتك السنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بقى ربنا هم اللي جت سودا نقاد آن نبولجي نقاد أول التندي بسي مكان علمي كيستي مكان خيري نقدتنو كيستي مكان هم اللي جت سودا فاهدها أرقتنو كيستي بقى ربي ولدنو كبيجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. برهم اللي جتسودا يو إسن نقلتو فتني جدا أن سنيف أن دبلك الربين كين يجدي أنا هم اللي جتسودا إذن ما كان نقام بلي كان ما كان نقام مجودا ولدت ديبني مي الحمد لله رب العالمين جدا مي كان ميكا جتسودا كان هم اللي جتسودا فيان نمتك يونا هم اللي غرفور رامان ديمي جتسودا nuti immoo rabbiin ammallee gammachuudha walitti nu deebisuudhaan faaruu rabbii an keessanii yenna isin galchitanii jettan rabbiin keenya maal jedhe laaziidannakum ani isiniifan dabalaa yenna isin ammallee jechuudha faaruu ammallee jechuudha rabbii an keessanitti isiniin kundeeffattan rabbiin an keenya isiniifan dabalaa jedhe walain kafartum inna adhaabii lashadiid yoo isin immoo ammallee jechuudha itoo quraanni rabbii isinitti himamu otoo hadiisni rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam isinitti himamu yoo isin ammallee irraa garagaltanii jettanii haala xiqqaattaniin ibidda jahannamaa seentanii nuun jaa rabbiin qaama keenya ibidda jahannam irratti rabbi haraamaa godhu yaa rabbi warra ibiddi jahannam irratti haraama taatu sanirraa yaa rabbi nu taa'is akkamitti haraama taatigaa nutiin kun quraana rabbii jala deemnaan hadiisa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam jala butamnaan qaama keenya irratti illee ibiddi jahannam haraama ta'uun ni mala jechuudha namtichaan duniyaadhuma kanarra taa'e yaa rabbi ibidda jahannamiin nan gubin yaa rabbi ibidda jahannamiin nan gubin namicha jedhee kadhatate jaan wallaahi gaafa inni ganda akiraa deemi maal jette ibiddi jahannam yaa rabbi namichaan kunoo hammallee duniyaarra gizee jiru narraa sitti majeenfate yaa rabbi natti hin fidin yaa rabbi natti hin fidin jetti jaan ibiddi jahannam yaa rabbi warra sanarraa yaa rabbi nu godh yaa rabbi warra sanarraa yaa rabbi nu taasis kanaaf jechuudha namtichaan duniyaarra taa'e akkas kadhatate egaa rabbiin ammallee ibiddi jahannamoo akkana jetti caalaan egaa gizee kadhannu yaa rabbii keenya duniyaarratti illee haadha keenya tolche amala keenya tolche taa'icha keenya immoo akiraatti jannatal firdawsii keessa yaa rabbi nuuf godhi rasuulli alayhi salaatu wassalaam gizee kadhattanu firdawsii kadhaa jedhan jannata keessaa caalaan jannataa firdawsiidha jaan jannatal firdawsii kadhaa jaan
nama ammallee jechuudha akka har'a jechuudha asitti walitti qabamne wallaahi jannata keessatti illee jannata alfirdawsii keessatti walitti qabamnu warra sanarraa rabbi nu haa taasisu. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna anil munkari jabar. silaa taatanitti jedha bar kana hariin namaatu namni haffazuudha ben jiru bar yoo quraana ta'e namni hammallee quraana kana qara'uu dhiisu hin jiru. quraana kana rabbiin itti raabsaara maaltu nurratti jabaataara ittiin hojjechuu bicha nutti jabaataara faayidaarra oolchuun nutti jabaataara malee. kuntum isiniin kun taatanittu yaa ummatal islaam jedhe khayra ummatiin caaltuu ummataa taatanittu jedhe ta'muruuna wala jajjani bilma'ruufi karaa khayri irratti immoo wala jajjan watanhawna anil munkar bar gizee jechuudha karaa munkaraa karaa badaa tokko irratti jechuudha muuminni wal arge bar hammallee aybii walii hin himu jechuudha. deebii karaan kun karaa hammallee jechuudha badiisaati kottu hammallee karaa qajeelumarraa karaa hammallee badiisaarraa jedhee garaa hammallee khayritti deebisa jechuudha muuminni. haala kam keessa jirra nutis akkuma quraanni kun dubbate keessa jirramoo akka hammallee jechuudha nuti hammallee aybii namaa fuunee baanu keessa jirra ta'uu hin qabnu akkuma quraanni rabbi dubbate ta'uu qabna jechuudha. sataruu qabna itoo nam tokkollee argine yuumaa siyaarratti deebiiti gara sana man satara musliman satara Allahu fi dunyaa wal aakhira nama hammallee muslima tokko yuumaa siyaarratti arge ammallee isa sataree jedhe rabbiin duniyaa fi aakhiraanatu aybii isaa sataraa jedhe bar. kanaaf jechuun rabbi nu haa milkeessu yaa rabbi imaanaan nu milkeessu taqwaadhaan rabbi nu haa milkeessu yaa warra keessa gizee ganamaa galgala teessu gizee hammallee jechuudha ati hammallee jechuudha makaana ilmii seentu madaamiin azaasi kaa'attullee hadha kottu raamatummaa rabbi keessa seefa kaa'u ilmii bareedaa kana asirraa hammallee dhuddee faayidaa argachuu kottu bismillaahi nama qalbiidhaan gizee keessa seentan qalbiidhaan ammallee as keessa nama ustaazatuwwan gurra itti kennee dhaggeeffatee irraa faayidaa argatu sanarraa rabbi sina taasisu. sabaataaf sabirin moo rabbi nuuf kennu ofsallee rabbi nuuf kennu haala keenya deemsa keenya amala keenya rabbi haa tolchu. rabbiin quraana keessatti dubbate wammaa biniimati rabbika fahaddis laal odeessin himaa rabbiin keessa irratti oole jedhe maal sirratti oole wallaahi billaahi gaafa biyya keetti deebite ulamoota akkanatti argattee daawwaan dhageessu guyyaa jumaa yoo dhaggeeffattan jechuudha niimaa rabbiin isin irratti oole bara irraa nama gaafata rabbiin niimaa kanarraa immoo hammam irraa fayyadamte ni'imaa kanaan sitti oole hammam irraa fayyadamte irraa nama gaafata jechuudha. nama ni'imaa kanarraa faayidaa argatu rabbi nu haa godhu. aamin aamin aamin. nama hammallee jechuudha as keessa taa'ee hongaa'ee bahu miti. nama jechuudha ustaazawwan keenyaa wajjin taa'ee irraa milkaa'ee bahu rabbi nu haa taasisu. gaafa galti keenyatti geessee ollaa hammallee saabaa rasuulaadha ollaa Aishaa ollaa jaraadha rabbi nu haa kaa'u. aamin aamin. imaanaan kaamilaa rabbi nuuf kennu. sabaata yaa rabbi nuuf kennu. sabri immoo yaa rabbi nuuf kennu. inna allaha ma'a saabiriin inna allaha yuhibbu saabiriin. yaa abboo rabbiin akkana jedhe warra sabaranii wajjinin jira warra sabaranii nan jaallaa jedhe. wallaahi yoo hammallee jechuudha mokkoroon tokkollee sitti argame jedhe sabartee gama waman yatawakkal ala allaahi fahuwa hasbu jette. wallaahi amrii hunda isaadha rabbitti hirkifatta rabbiin keenya immoo gahan keessa nanumaa jedhe bar. gizee qananii keessa jirtus gizee ammallee rakkina keessa jirtus amrii hunda isaadha rabbii ankeetti deeffadhu rabbiin ankee gahaa keeti gizee namaa wajjin jirtus gizee kophaa jirtus wallaahi ammallee jechuudhaatiin kun ammallee kamuma rabbii ankeetti deebisa jechuudha. kottaa tokko tokkoon keetiin kan ammallee jechuudha bultii hin ijaarratin bultii barakaadha rabbi sitta ijaaru kan ol baatee himachuu sodaattee taa'aattu kottu bismillaahi bultii barakaadha rabbi sitta ijaaru gurbaa saalihii gurbaa rabbi isaa sodaatu kan imaana qabu kan ammallee jechuudha rabbiin jaallate kan ammallee maleekaan jaallatte gurbaa akkasiidha. eegantanaa jirri jaallatanii warri dachee keessaallee jaallatu kan ammallee jechuudha haati abbaan eebbisanii kan akkasiidha rabbi sitta qabu. sillee imaanaan kaamilaa rabbi siifa kennu kanatillee jechuudha gabbaate ollitte alhamdulillaahi rabbil aalamiin jettee waliin jiraattu kan akkasiidha rabbi siifa kennu kanillee akkeessaa qabdu zabanan qariibiin keessa milkooftee itti deebi'u hireekee rabbi haa godhu. kan ilmaan qabdu kan jaarsa qabdu kan haadha qabdu kan abbaa qabdu kan ollaa qabdu wallaahi milkooftee itti deebi'u hireekee rabbi haa godhu. kan warra ganda akiraasi jalaa deeman immoo qabrii jaraadha rawdatun min riyaadil jannaa rabbi haa godhu.
qabrii isaanii rawdatun min riyaadil janna rabbi haa godhu qabrii isaaniidha wallaahi ammallee maddal basarii rabbi haa godhuuf cinqii qabrii keessaa wallaahi rabbi haa dhiisuuf yaa kan warri ammallee himatte warri ammallee himachuudhaaf sodaatte kottu haajaa kan kee as keessa seenuudhaan rabbi siif baasu gizumaa keessa seentuu wallaahi ilmii kana nan baradha yoo jettee seentee ilmii barattee bahu wallaahi haajaa hedduun qaba jettee gizee seentee wallaahi haajaan kee as keessa baanaan as keessaa bahu hireekee rabbi haa godhu إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جرى الرسول عليه الصلاة والسلام بر المان نمادا ومنية أرقتا جن إجولة تكو تكون كيتين ونية ربي سيا أرقتشيسو قرآن ربي قرأوا جنان كنت بسم الله أكنما بشان نقوت ربي ستنكو سمو كان كيكا نمالي بكا هدوت وسوافا مكوت ربي نتهارا سيفا قدو كل حسنا ربي سيفا قدو kan ammallee jechuudha duniyaa walitti qabattee jennaan ammallee walitti sii qabamuu didaaru kottu rabbi barakaa keessa siifa kaa'u ati ammallee jechuudha markaza abbaa keenya keessa seenuudhumaan kottu rabbiin ammallee haajaa keessiifa baasu kottu bismillaahi du'aa'ii abbaa keenya kan lafa buutuu miti kan onni irra buutuu rabbi siifa godhu waan ustaazowwan keenya as keessatti sitti manii tokko tokkoon keetiin nama irraa fayyadamu rabbi si haa godhu gaafa galti keenya geesse immoo nama kitaaba saadhaa mirgaan fudhaturraa rabbi nu haa godhu jamaa asaabul shimaalii miti jamaa asaabul yamiinirraa yaa rabbi nu taasisi nama kitaaba saadhaa fayaquulu haa'uum iqra'uu kitaabiya inni zanantu annii mulaaqii xisaabiya fahuwa fi ciishatin raadiya abboo warra sanarraa yaa rabbi nu godhu warra sanarraa yaa rabbi nu taasisi ورأتوا قرآن دبتوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والله أكنا جل ربي قرآن كيستي ورما صلاة بوان جنم سبت جد أكمت جنان الذين هم عن صلاتهم ساهون مالتك إيه صلاة صلاة نزوري داني دفارة مالتك إيه صلاة جاني تاتياني salaanni asriidhaani dhufa maaltu ka'eetaa salaata jedhanii jarataati yaa'anu sanaaf ammallee bowwaan jannam sabatte jaajoon kottu bismillaahi rabbiin ammallee maasiyata keenya rabbi nuuf adhiisu kan harkaan balleessine kan ijaan balleessine kan miilaan balleessine rabbiin keenya jalaa wanni dhokatu hin jiru rabbiin hin argaara kottu hadha rabbi nuuf adhiisu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام اتنكرة نجتشر كنبر ربنا يا ربي كن يجتبر آتنا نوفكن في الدنيا دنيا كيست الله حسنة غاري يا ربي نوفكن حسنة غاري جتشون أفانا مو أرموتين جرو غاري جتشون جرو تلتو يا ربي نوفكن جتشون وقن آخراتس دنياتس وقنا عذاب النار ibidda jahannam moo yaa rabbi na jaanu baasii jechuudha. Hayya sagantaan nama biraatiif kennama waan namni biraa jiruu fi isinirratti dheeressuun barbaadu. Allahumma izzal islaama wal muslimiin. Allahumma izzal islaama wal muslimiin.